Ameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan jaalattanii fi Waaqayyoo kan isin jaalatu toleewwan koo iddoo garaagaraa teessanii hundumti keessanuu yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo kan dhageessan karaalee garaagaraatiin nagaan keenya nagaan Waaqayyoo hunduma keessan bakka jirtanitti isin qaqqabu. Akkam ooltanii akkam yoo nageessanii akkam isaa kan eeddanii amiin hundumaa dabarsee jireenya keenya hundumaa nuuf eebbisee Waaqayyo abbaan araaraa abbaan jaalalaa yeroo hundumaa kan nu jaalatu kan nutis badii fi cubbuu hammeenya keenya hundumaa nu dhiisee yeroo kanaan eebbisee kan nu gaatee maqaan Waaqa keenyaa alfaa fi omeegaa dhuma hin qabne dhaloota hundumaa irratti kan dhagaamee fi kan kabajame kan ol jedhee haa ta'u. Ilmas galateeffatanii haadha biraa gatuun kan hin danda'amne ayyoo keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam yeroo hundumaa gadda keenya gammachuutti kan nu jijjiirtu yeroo hundumaa dhiphina keenya hundumaa gammachuutti kan nu jijjiirtu erga gooftaa dhaabbattee kan nuuf kadhattu jalannii fi kabajni haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiif haa ta'u. Wareegamtoota dhugoomtota mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Waaqayyoon akkuma isaan kabajetti akkuma sadarkaa isaaniif kennetti kabajnii fi saganni bara baraan isaaniifis haa ta'u. Egaa kabajamtootaa fi maatii Waaqayyoo sagaleen keenya dhagamaa miti? Nagama. Egaa sagaleen kee dhageenyan kaa kabajamtoota kaa maatii Waaqayyoo guyyaa har'aa kana immoo akka yaadaa fi akka gorsaatitti qabannee kan isin dhiyaannee waa'ee alaabaa kanaadha. Akkuma gubbaarratti isiniif barreessuu malleedha. Kanaaf gama barreeffamaatiinis kan isin dhiyaatudha. Asuma jalatti koomentuma kana jala kan isin barbuudha. Isa kanarratti kaa hundumti keenya yaada qalbiidhaan yeroo guddaatti kennine barreeffama isinii darbuu fi sagalee yeroo kanatti isinii dubbatamu obsaan jaalalaan kabajaadhaan yeroo tokkoo miti yeroo lama sadii irra deemuudhaan dubbisuudhaan keessumattuu barreeffama asitti isinii darbu akka hubattan kabajaaf jaalalaan isin gaafannaa. Inni guddaan hubannoodha kan nu barbaachisu waa barreessuu yookaan mormuun dura erga hubannee xiinxallee wanta ifa nuuf hin taane dhugaadhaan kan gaafannudha. Manni amantaa keenya sobaan kan deemtu miti. Macaafa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa bu'uura godhachuudhaan yeroo hundumaa waan hundumaa kan barsiisudha. Kanaaf hundumti keessan akka dhaggeeffattan akka dubbiftan waan isiniif hin galle kan mormii qabdan gama kitaaba qulqulluutiin deebii quubsaa qabaannan isin keessummeessinaa ragaa wajjiniin. Kanaaf kallattumaan gara obboleessa kootan isin dabarsaa. Kabajamoo fi jaalatamoo obboleessa koo Hayilee baga nagaadhaan dhuftee akkam nuu nageessa. Ameen baga nagaan edda obboleessa kootis. Fayyaa keessanidha. Nagaa. Uumaan jenna. Sagalee xiqqoo ol fuudhaa kaa. Nagaamu. Amma hin nagaamaa. Tole kaa yeroo kanatti aarsaa gootanii baga nagaadhaan buloota keenya afootti mul'attanii har'a kaa Waaqayyoon fedhaa fi eeyyama isaatiin buloota keessan afoosit dhaabee yaadaa fi qalbiidhaan jaalalaan Waaqayyoo wanta isin gorserraa isinis immoo obboloota keessaniif qooduudhaan ammas baga nagaadhaan dhuftanii isin jechuun barbaada. Ameen baga nagaan nu edda obboleessa keenya baga nagaan nu eddan. Egaa kaa obboloota keessanii nageenya dabarsaatoo gara gaafichaatii fi gara yaada keenyatitti imallaa yeroo waan hin qabneef dursa nagaa obboloota keessanii dabarsaa isin jechuun barbaada. Tole maqaa abbaa kan ilmaa hafuura qulqulluu Waaqayyo tokko ni amannaa. Ameen. Jaalatamootaaf kabajamoota maatiiwwan Waaqayyoo maqaa Waaqayyo gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa qoricha addunyaa Yesuus Kiristoostiin nagaa isin gaafadhaa. Akkam ooltan akkamiyyoo na eegdan hundi keessanu. Waaqayyo gooftaan keenyaa guyyaa har'aatiin nu qaqqabsiise galanniif ulfinni isaaf haa ta'u jechaa dabalataanis immoo haadha isaa kan taate haadha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kennaa fannoo jalaa kan taate qulqulleettii durboo Maariyaam galanniif ulfinni isheef haa ta'u. Qulqulloota ergamtoota wareegamtoota hunda isaanii akka kennaaf kabaja isaaniitti maqaan isaanii kan galatoomee kan kabajame haa ta'u jechaa buloota keenyaa egaa toora Feesbuukii kanarratti obboleessi keenya guyyaa har'aa nu affeeree waa'ee dhimma alaabaa irratti waliin qabanne hanga abboota keenyarraa wanta baranne tokko walii dabarsina jenneeti mariidhaaf bakka kanatti dhufne.
Kanaaf hundi keessanuyyuu baga nagaan na eeddanin isiniin jedha. Waaqayyo gooftaan keenya tokkos taatan lamas taatan sanaa olis yoo taatanii maqaa kootiin walitti qabamtan an jidduu keessanittiin argama waan jedheef nuti immoo egaa maqaa isaatiin walitti qabamnee jirraati. Jidduu keenyatti argamee waltajjii marii keenyas barumsas akka nu dabarsu akka nuuf eebbisu fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u gara keettiin dabarsa. Tole sagaleen isinitti dhaga'ama kaa obboloota koo. Egaa kaa kabajamtoota maatii Waaqayyoo akkuma beekamu kaa namoonni baay'een waa'ee alaabaa kana hin haasa'u baay'inaanii mana amantaa keessatti sirriitti itti fayyadamu. Iddoo tokko tokkotti hundumaa kabaja kennuufiyyuu kanarratti kaa akkuma qabxiilee armaan olitti argitan kanarratti tokko tokkoon gadi buunee kan wajjin ilaallu ta'a. Egaa kaa kabajamoo fi jaallatamoo obboleessa koo qabxii tokkoffaa irratti kanan isin gaafachuu barbaadu. Alaabaa jechuun maal jechuudha kan jedhurraa kan qabxii tokkoffaa irratti. Tole egaa obboleessa koo sagalee jireenyaa si'a dhageessu jecha waa'ee maalummaa alaabaan maal akka ta'e egaa mana amantaatti illee barbaachisuu baatus innaan akkana isiniin jedhu waa'ee alaabaa kan hiikuu qabus alaabaan maal akka ta'e maalummaa alaabaa maaliif akka barbaachisu hiikuu kan qabu warra siyaasaa yookaan warra bulchitoota biyyaa alaabaa tokko kalaqan yoo ta'us garuu seensa keenyaaf akka nuuf ta'uuf qofa qabxiiwwan muraasa waa'ee alaabaa irratti dubbanna jechuudha. Alaabaa jechuun uummataa fi mootummaa tokko kan bakka bu'u biyya tokko biyya kan jechisiisu bu'uura hundumaa haala salphaa fi iciitii qabuun walitti qabee fi cuunfee kan qabu mallattoo ibsituu biyya tokkooti jechuudha. Mallattoo ibsituu biyyummaati alaabaa jechuun. Kunis kan mul'isu mallattoo adda baaftuu kan ittiin beekaman loltoonni biyyattii naannoo sanaa yookaan eegduun biyyattii naannoo sanaa qabatanii kan deemuu danda'an maalummaa biyyattii sanaayyuu biyya biraarraa adda baastee kan mul'isu alaabaan walumaa galatti waa'ee biyya sanaa gadi fageenyaniin kan ibsu caaseffama biyyattiin qabdu iciitii biyyattiin qabdu maalummaa biyyattiin qabdu kan irratti argamudha jechuudha. Biyya tokko otoo deemee alaabaa qabattee yoo nan deema ta'e namni kan itti adda na baafachuu danda'u. Namni kun biyya kanaa dhufe jedhee adda ittiin na baafachuu kan danda'udha alaabaan. Karaa biraatiinis immoo alaabaan mallattoo biyyoonni fi uummattoonni ittiin beekaman qofa otoo hin taane biyyoonni gulantaa fi haala kamiyyuu keessa jiraniif ibsituu bu'uuraa eenyummaa isaanii kan ta'eefidha jechuudha. Eenyummaa biyya kootii kan ta'e tokko alaabaa kootiidha jechuudha. Waa'ee biyyaati kun. Kun akka biyyaatti yoo laalle alaabaa jechuun eenyummaa koo kan ibsu, maalummaa koo kan ibsu, biyya nan irraa dhufe tokko kan naaf ibsudha jechuudha. Kun haala walumaa galatti waa'ee alaabaa amman dubbiserraa jechuudha. Waa'ee isaa gadi fageenya kan hiikuu qabu namoota siyaasati malee nuyi miti. Nuti garuu qaama itti aanutti waa'ee amantaa keenya waliin qabsiisnee akkamiin akka ta'u kan waliin laallu waan ta'eef gaafii keettaa nutti waliin deebinu. Tole alaabaa eenyutu fayyadama? Yookaan eessatti fayyadamuu danda'amu? Egaa namoonni baay'een dogongorri jiru tokko asirratti jechuudha. Alaabaa eenyutu fayyadamaa kan jedhu irratti namni baay'een alaabaan kan mana amantaa, alaabaan kan akkanaa, alaabaan akka hin barbaachisnetti fudhatanii kan itti tajaajilamaa jiran ni jiru. Alaabaa namni kamiyyuu qabatee deemuu ni danda'a. Sababni isaa maalummaa biyya kootiitti ibsa erga jennee maalummaa biyya isaa eenyu illee qabatee deemuu ni danda'a. Kanas immoo macaafni qulqulluun ni deeggara. Qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara biyya Tiitootti barreesse boqonnaa 3 irratti maal jedhee wanta dursitoonni keessan yookaan mootummaan biyya keessanii kan biyya bulchu tokko wanta inni isinitti kenneef abboomamaa kabajaas erga jedhee jiraate immoo biyyattii kanaaf alaabaan kun ni ta'a jedhee mootummaan tokko erga nutti kenne ta'e eenyumti keenyaa qabannee deemuu ni dandeenya. Wanta mootummaan keenya nutti kenne waan ta'eef jechuudha. Dabalataanis immoo maalummaa biyya kootii waan ibsuuf eenyummaa biyya kootii waan ibsuuf eenyumtuu qabatee deemuu ni danda'a. Haa ta'uutii malee dogongorri jiru alaabaa isa kamiidha kan nuti qabannee deemuu qabnu. Alaabaan nuti qabannee deemuu qabnu alaabaa isa kamiiti kan jedhu irratti gaafii kan qabu
mootummaan biyya tokkoo siyaasa isaatiif akka tolu jedhee yeroo hundumaayyuu alaabaa biyyoota garaa garaatti ni argina jechuudha. Biyyoonni garaa garaa alaabaa yeroo qabatanii deeman ni argina. Kun dhimma siyaasa isaanii kan itti mul'isudha kun. Mana amantaa keessatti garuu mana amantaa keessatti akkuma ergaa qulqullichi Phaawulos nutti hime sana wanta mootummaan keenya nutti kenne sana qabannee deemuu ni dandeenya kan jedhuuf qofa qabannee deemna malee alaabaan mana amantaa keenya keessatti bakka qaba yookaan qanoonaa doogmaa tufiitii mana amantaa keenya keessatti bakka qaba jechuu miti. Dabalataanis immoo alaabaan kan qabannee deemnuuf biyya koo ittiin mul'isuudhaaf malee amantaa koo ittiin mul'isuuf miti. Amantaan Ortodoksii Tawaahidoo alaabaa mataa ishee dandeesse miti kan isheen qabdu. Akkasumas biyyi keenya immoo akkuma amma fudhannuttu iyyuu alaabaa biyyi hundi irratti walii galee alaabaa uummanni sabaaf sablammii naannoo biyya sanaa irratti walii galee tokko hin qabdu. Sababa kanarraa kan ka'e yeroo baay'ee maal goona nutis alaabaa adda addaa baannee deemaa jirra jechuudha. Paartiileen kan nutti kennan baannee deemna jechuudha. Paartiileen siyaasaa biyya keenya keessa dhibbaa fi wayi ta'uu danda'u. Alaabaa isaan qabatanii deeman sana hundumaayyuu immoo finnee mana amantaa keessatti mul'isna gaafa jennu kun daldaalummaa, kun siyaasa keessa adeemsifachuudha malee dhimma mana amantaa faana waan wal qabatu miti. Alaabaan guutumaa guututti mana amantaa faana waliin qabatu. Kanaaf akkuma abboonni keenya nutti himan daandii isaan nutti himaniin amantaa keenya jabeeffannee qabannee deemuu qabna malee yeroo baay'ee alaabaadhaaf bakka guddaa kennee mana amantaa keessatti haala kanaatiin yeroo mul'isnu ana xiqqoo natti dhaga'ama. Haa ta'uutii malee biyyattiidhaaf yookaan mootummichaaf ajajamuun dirqama keenyadha. Wangeelatu nu ajaja waan ta'eef. Amma mootummaan kun kana qabadhaa deemaa nuun jedhutti qabannee deemuu ni dandeenya. Kan kanarraa nafi garuu mana amantaa keessatti wanti inni wal fakkaatu hin jiru siin jechuun barbaada. Tole, waaqayyo sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu bara tajaajila keenya isin adeeressu qabxii sadaffaa irratti keessumattuu kan isin gaafachuu barbaadu. Alaabaan mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti barbaachisa moo hin barbaachisu? Walumaa galatti. Egaa kun gaaffiidhaa ta'uu hin qabu ture beektaa miti garuu uummanni keenya akka gaaffiitti waan kaasaniif malee gaaffiin kun waan gaaffii ta'uu hin qabnedha. Sababni isaa qulqulluu macaafni keenya akkuma jedhee dubbatu wangeelaa Maarqos boqonnaa 12 otoo dubbisne kan Qeesaar Qeesaariif kenna kan Waaqayyoo Waaqayyoof kenna jedha. Kanaaf alaabaan kan warra siyaasati malee kan mana Waaqayyoo miti. Manni Waaqayyoo kan isheen qabdu fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Mallattoon keenya bu'urri keenya ta'uu kan qabu, alaabaa keenya ta'uu kan qabu, mallattoo adda baaftuu keenya ta'uu kan qabu fannoo gooftaa koo Yesuus Kiristoos qofaadha malee alaabaan bu'uura tokko mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti hin qabu. Garuu namoonni baay'een dhimmoota tokko irratti hundaa'uudhaan alaabaan mana amantaa keenya keessatti hidhannoo ni qaba jedhanii kan dubbatan ni jiru. Achi keessaa akka fakkeenyatti otoo fudhannee alaabaan Waaqayyoo irraa nu dhufe, alaabaan Waaqayyoo irraa kan bu'e kanaadha. Alaabaa magariisa, keelloo, diimaa sana Waaqayyoo irraa kan bu'e kanaadha jedhanii ni dubbatu. Jalqaba irratti wanti nuti hubachuu qabnu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos akka nuti sabaan waliin qoonne, akka nuti biyyaan waliin qoonne nutti heera. Amantaan Ortodoksii Tawaahidoo immoo kan isheen bu'uureeffamte Kiristoos irratti. Kiristaana kan ta'e kamiyyuu yookaan Kiristoosiif kan abboomamu kamiyyuu immoo sabaanis ta'e biyyaan wal qooduun isarra hin jiraatu. Erga kana jennee fakkeenyaaf alaabaan mootummaan tokko natti kennu kan biyya tokkoo qofaadha kan inni ibsu. Ortodoksii Tawaahidoon immoo kan biyyoota hundumaati kan isheen ibsitu. Gaafa kana kan inni adda ittiin baafachuu danda'u alaabaa kanaan otoo hin taane mana amantaa Ortodoksiiti kun jechuu kan hin danda'u alaabaadhaan otoo hin taane fannoo gooftaa koo Yesuus Kiristootiin kan inni adda baafachuu danda'u. Garuu namoonni alaabaan Waaqayyoo irraa bu'ee Itoophiyaa qofaaf kennamte jedhanii kan dubbatan baay'een ni jiru. Kun dogongora guddaa. Alaabaan Waaqayyoo irraa hin buune. Waaqayyos sabaan adda nama qoodudha. Alaabaa fidees ittiin kennu.
otoo danda'ame cufaa adii gurraacha jechuu dhiisnee Itoophiyaa, Jamaayikaa, Jarman jechuu dhiisnee hundi keenya tokko ta'uu kan qabnu biyyattiin tokko kan walitti ta'uu qabdu garuu alaabaan kun kan Itoophiyaaf kenne waan Itoophiyaa qofa jaalata jennee fudhannee yaada dogoggoraa uummata keessatti kan ragaa sobaa qabu labsuun kun sirrii miti. Inni lammaffaan immoo alaabaan waadaa Noohiif kenname kan jedhamne jiru. Macaafa seera uumamaa irratti waa'ee seenaa Noohi biyyattiin yeroo sanaa badiin irratti dhufee dalaga cubbuu hojjechaa ba'an irraa kan ka'e badiin guddaan irratti dhufe biyyi sun bishaan inni badde. Booddee Waaqayyoon Noohiif lammata biyya kee bishaaniin hin balleessu ittiin jedhee jira jechuudha. Yoon illee fakkeenyaaf bokkaan hamaan tokko gaafa dhufu bokkaan kun badiidhaaf akka hin dhufne anaa fi si jidduutti waadaa siifan kenna. Waadaa siif kennu immoo kunoo kana jedhee kan biyya keenya keessa sabbata waaqaa jennee waamnu yookaan immoo qasta daammanaa kan jedhamu sana nutti mul'ata jechuudha. Yeroo bokkaan hamaan tokko dhufe nutti mul'ata. Namoonni baay'een halluu sana fudhatanii alaabaan kun waadaa Noohiif kennamte waan ta'eef kun kan mana amantaati jedhanii ni fudhatu. Erga akkana jennee waadaan Noohiif kenname sun yookaan itti sabbata waaqaa inni jennu sun bifa torba kan inni qabu. Alaabaan bifa torba erga qabaatee nutis qabachuu kan qabnu isa bifa torba qabu kana ture. Garuu achi keessaa kan siyaasa keenyaaf nu ta'u qofa filannee yookaan itti biyya kana ni ta'a jenneetuma abboonni siyaasni warri bulchan isa nutti kennan sana filannee kun waadaa Noohiif kenname jennee dubbachuun sirrii miti. Kun dogongora. Iddoo kanatti kan inni jechaa jiru alaabaan kun sirriidha, alaabaan kun sirrii miti. Eenyumtuu alaabaa barbaade qabachuu ni danda'a jedheen ture jalqabuma irrattu. Garuu dogongora macaafa qulqulluu irraa fagaate yookaan itti macaafa faana kan waliin qabanne yeroo fidanii dubbatan kun akka amantaa tokkotti akka Ortodoksii Tawaahidootti wanta sirrii hin taane sirrii miti jennee dubbachuu ni qabna. Kanaaf waadaan Noohiif kenname sun halluu bifa torba qaba. Erga bifa torba qabaatee maaliif sadii qofa filattanii gaafa jedhamu immoo namoonni baay'een isaan kun sadan keessaa sirriitti kan mul'atanidha jedhanii ni dubbatu. Garuu ija ni qabna. Ija keenyan baanee gaafa sabbata waaqaa sana gadi baanee ilaallu bifni nutti mul'atu cufaarra jireessa kan nutti mul'atu bifa samii kan fakkaatu bifa keelloo, bifa magariisa, bifa diimaan nutti mul'ata. Achi keessaa isaan kaanillee sirriitti mul'achuu baatan isaan kun arfan ni mul'atu. Erga isaan kun arfan mul'atanii maaliif isa bifa samii sanallee ittiin daballeree afurmaaf hin taasisneree? Kun abboonni siyaasaa yookaan namoonni siyaasa keessa jiraatan kalaqanii fidanii kan nutti kennan malee waa'ee Noohi faanas kan wal fakkaatu miti. Noohi faana otoo wal fakkaatee bifa torba qaba tureeyyu. Kun waa'ee amantaa faana waliin qabatu. Alaabaan yoomiyyuu amantaa faana wal qabachuu hin danda'usi. Hidhannoo tokkos hin qabu. Kanaaf waadaa Noohiif kenname jedhanii lallabuun waadaa Noohiif kenname jedhanii dubbachuun dhugaa sobarraa fakkaatedha. Soba dhugaarraa fagaatedha kun. Kanaaf alaabaan Noohiif kan kenname kanaa miti. Waadaan Noohiif kenname kana otoo hin taane bifa addaa qaba. Amma addunyaa kanarratti namoonni biyya guddatan keessatti reenboo jedhanii kan waaman isaan cufaayyuu waadaa Noohi sana fudhatanii dhimma biraarratti oolchatanii jiru jechuudha. Kanaaf cufaa gaafa akkasitti deemnu gara jara kanaatti nu harkisa malee gara biyya keenyatti waan nu harkisu hin qabu. Waadaa Noohi faana gonkumaa waliin qabatu. Inni kan biraa immoo alaabaan kan abbootonni keenya duratti itti qabatanii ittiin lallabaa turanii jedhanii namni dubbatanis ni jiru. Abboonni keenya duratti seenaa isaanii macaafota mana amantaa keenya keessa jiran hunda yoo dubbisne, gadilii isaanii yoo dubbisne, seenaa abbootaa yoo dubbisne kan isaan qabatanii turan wangeela. Wangeela fi kan isaan abboomamaa turan fannoo gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosti kan isaan qabataa turan malee alaabaa miti. Bara sanatti cufaayyuu bara qulqulloonni turanitti alaabaan ni jira, hin jiru, wanti beekamu hin jiru. Sababni isaa macaafa irratti bakka tokkotti bakki barreeffame hin jiru waan ta'eef. Kanaaf abboonni keenya wangeela lallabaa turan. Abboonni keenya wareegamummaa mana amantaa kana keessatti fudhatanii darbanii wangeelaa fi malee fannoo gooftaa Yesuusii fi malee
alaabaadhaaf miti kan isaan qabatanii lallabaa turanis alaabaadhaaf miti kan wareegamummaa fudhatan. Kanaaf abboonni keenya bakka tokkotti seenaa isaanii keessatti waa'ee dhimma alaabaa kan jedhu arginees hin beeknu. Alaabaan kun kan mana amantaati kan jedhus hin jiru jechuudha. Inni kan biraa immoo namoonni tokko tokko alaabaan kun kan ortodoksiiti illee jedhanii warra waaman ni jiru. Ortodoksii tawaahidoon kan Itoophiyaa qofa miti. Ortodoksii tawaahidoon kan addunyaa guutuuti. Dhuguma ortodoksii tawaahidoon otoo kan biyya keenyaa qofa ta'e rakkoon qabu. Kan Itoophiyaati, kan ortodoksiiti jechuu dandeenya. Nuti ortodoksiin biyyoota obbolaa kan jedhaman duraan 5 turanii amma erga Eertiraan dabalamtee gara 6 ni jiru. Biyyoonni kun 6 otoo ortodoksii tawaahidoon alaabaan kun kan mana amantaa ortodoksii otoo ta'e 6 isaaniitu isa qabachuu isaanirra jira ture. 6 isaaniitu immoo gaafa deemnee ilaallu garaagaraadha wanti achi keessatti mul'atu. Waa'ee alaabaan jiru, doogimaa keessa hin jiru, tufiitii keessa hin jiru, qanoonaa keessa hin jiru dhimmi alaabaa. Kana wanta kana qabannee uummata keenya keessatti alaabaan kan mana amantaati, alaabaan kan akkanaati, alaabaan kan akkanaati gaafa jennu kun uummata keenya dogongorsu, uummata keenya dhugaarraa fageessu, uummanni keenya wangeelaaf akka hin bitamne gochuu, uummanni keenya fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos irraa akka fagaatu taasisuudha malee alaabaan kan mana amantaati jechuu miti. Kanaafuu amma garuu akka argaa jirrutti iddoo baay'eetti amma alaabaa taabota waaqayyootiif illee yeroo baatanii deemanitti hanga ittiin wanta baay'ee argaa jirra. Waan baay'ee dubbachuuf keessattuu hin taane mana amantaa keessatti ni argina. Seensisuu ni danda'u argite seensisuu ni danda'u haa ta'u malee kan mana amantaati jennee inni fudhannu kun iddoo kamittidha, macaafa kamirra kan jiru, wangeela kamirra kan jiru gaafa jennu bakka tokkotti iyyuu hin argannu. Kanaaf alaabaan kan ortodoksii tawaahidooti jennee fudhachuun nurra hin jiraatu. Ortodoksii tawaahidoon fannoodha alaabaan ishee, fannoo gooftaa koo Yesuus Kiristoos qofaadha alaabaan koo. Kan kanarraa nafe inni kaan kan dhimma siyaasati malee kan dhimma amantaa miti. Haala kanaatiin warreen kaan immoo alaabaan kun qulqulleettii durboo Maariyaam yeroo isheen du'aa kaate sana qulqullicha Toomaasiif kan isheen kenniteedha warri jedhanis ni jiru. Dogongora sobaa gara tokkoon kan jennu qulqulleettii durboo Maariyaam sabbata ishee ofirraa baastee qulqullicha Toomaasiif kennite. Toomaas deebi'ee duuka bu'oota afaniif ni hireef sabbata san. Sanaan booddee isaanis yaadannoo akka isaanii ta'uuf ni ol koowwatan. Mana amantaa keenya keessatti luboonni abboonni keenya mataa isaanii irratti maratanii kan deeman